keessanii nagaannaaf jiraadhaa hundumti keessanii kabajaan sagalee kiyya dhageessanii isiniif haa guutu jireenya keessanii isiniif dheeressu umurii keessanii ji'a ramadaanaas baguma geessanii ji'a ramadaanaas baguma geessanii alhamdulillahi rabbil arshil azim isiniinan jedha wa ramadaan kariim ittiin nu milkeessi yaa rahmaanu yaa rahiim ittiin nu milkeessi yaa rahmaanu yaa rahiim rabbiin nu gargaaruu jedha yaa obbolaa haqulqulleeffannoo niyyaa keenya walaa walgeenyaa simannoo jennee salaamataan ahlan wa marhaban bika yaa ramadaan ahlan wa marhaban bika yaa ramadaan yaada walii hirree kayriirraa argannaa keessummaa kan keenyas mee akkamiin simannaa mee of hagaafatu hunduu mataa mataan kayfa nastaqbilu ashhaari ramadaan kayfa nastaqbilu ashhaari ramadaan cimsinee kadhannu rabbii kan keenya gaa dhufee ol nuuf seenee keessummaan barakaa du'aayee aggoo nagaa ol qabannee harkaa waggaa malee hin jiru dhufuu hin jiru walakkaan abbaa lubbuun jiru deebi'ee wal argaa abbaa lubbuun jiru deebi'ee wal argaa baga nagaan dhuftee yaa ji'a rahmataa bantee gannoo dhiiftee balbala jannataa namni waan kadhatee rabbirraan argata hamiif komii namaa ofirraa achi gataa rabbitti taqabbalaa du'aayii rakkataa kadhaan waa godhuu shabaaba jannataa kadhaan waa godhuu shabaaba jannataa waan hunda argannaa ji'a kana keessaa rabbitu caalchisee ji'a hunda keessaa khayrii tokko jennaan dirribaan barreessaa hojii xiqqaa guddaas dabareen tarreessaa du'aayin maqbuulaa ramadaana keessaa kadhadhu rabbii kee hundaa si milkeessaa manni keenyaa taatu firdawsumaan keessaa manni keenyaa taatu firdawsumaan keessaa yaa rabbi nu gargaarii sooma keessummeessuu waan maasiyaa taaterraa ati nu fageessuu hamiif komii namaa arrabaan qindeessuu sharrii guyyaa keessaa kan gurri dhageessuu waan nama fakkaatee shayxaanni hundeessuu yaa rabbi nu kenni waan hunda hadiif nu odeessu gammachuun simannee milkiidhaan gaggeessuu qalbii keenyaaf kenni sabrii hunda geessuu akka bor qabbanaa arshii jalateessu akka bor qabbanaa arshii jalateessu kana kennaa harka rabbii kan jijjiiruun jiru yaa rabbi fayyisii waan addunyaa irra jiru nama qaama qalbiin nukkubsataa jiru nama qaama qalbiin nukkubsataa jiru دعاء أبوانا من أجل آمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين تقبل دعائي يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين مين قجل فدو أتي يا ربنا اللهم أنت آتق رقابنا اللهم يا ربي تقبل دعانا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا